Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan sinii hin jedhaa. Egaa maatii koo warra jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa, ammallee maatummaan keessan ittumaafuuf siniin jechaa. Egaa guyyaa har'aa Abiraamii fi Ruutaa wal agarsiisee jira Maarkiin jechuudha. Isa kanas manatti ture kaninanii wal isaan agarsiisuu barbaadee ture. Ishiin immoo mana hin deemu lakkii jettee diddee kanarraadha kan ka'e lachuu isaaniiyyuu waameera jechaa ture jechuudha. Kana gidduutti Abiraam hin dhufe. Abiraam yeroo dhufutti meerree manatti nan dhufa yookiin immoo fidiin dhufan jennee jenna. Manatti ishii jechuu hin dandeenye asumatti haasawaa walii galaa jennaani. Ishiin mikinaata barbaaddee yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mee namni kun akkam haa ta'u maal haa ta'u jettanii yaaddume Abiraam jechuudha. Ishiin diraamaa biraa haarawaa kan ta'e fidattee dhuftee jirti jechuudha. Ani maaltu keessa akka jiru naaf hin galle hafuura dhugaa waaqaa jiraata jechuudha. Rabbi inde namni tokko waan hundumayyuu dhiifama godheetu deebi'ee galaa. Inni immoo akkuma dubbate ani afaanidhaan dubbadhee nama faana walii galuu hin danda'u. Kennaan koo kanuma jedhee yeroo darbellee dubbatee ture jechuudha. Tole egaa kanarratti hin dhufte jechuudha isheen. Yeroo isheen dhuftu Maarkiin egaa waan hundumayyuu asuun irraa garuu haa ta'uyyuu malee mee wanta keessa kee jiru yaada qabdu akka dubbattuuni barbaada. Gaafa inni jedhuuni egaa hanamma gizeen koo yookiin immoo yeroon koo ga'eera waan ta'eef haadha koo birattiin deemee da'uu barbaada. Yeroo sana booddee kan ta'u garuu immoo aluma dhaabbadhee wanta sirreeffamu nan sirreessa. Kuni rakkoo tokkollee hin qabu yoo jettu dubbattee jirti jechuudha. Kana irratti Abiraam immoo yaada keedha inni kun mikinaata biraa qopheeffattee ati yeroo hundumayyuu mikinaata hin dhabdu waan jettu qopheeffatteetu teessaa. Haa ta'uyyuu malee ati durayyuu fedhii manatti galuu hin qabdu gaafa inni jedhuuni. Eeyyee haadha kootu na caalaa wajjinidhaani achitti yoo hunda'e isa naa wayyaa. Kanaafiyyuu rakkoo guddaadha. Ammas dhiphoon keessa ishii jira. Gaaffii guddaa baattee deemti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hanga kana dura miidiyaa irratti haasawaan osoo hin taane kan hin haasofne kan dubbatamee yaadamee hin beekne immoo gadi baasaa jirti jechuudha. Giiftii koo unkaan abbaa manaa gaarii qabda koo. Abiraam gara laafessadha. Nuti egaa isuma walitti simbuutanii jettan malee yeroo haraaramtaniyyuu daqiiqaa sana keessatti nama kolfee waan hundumayyuu dagatudha jechuudha. Namni akkanaa immoo uumameedhee nama hin miidhuu jechuudha. Otoo akka keenyatti bara haarawaa kanallee haalatti illee dabarsuu baattanii iddoo tokkotti dabarsitanillee baay'ee bareedaadha jechuudha. Egaa ta'uyyuu malee yeroo ishiin akkas jettu akkamittiin akkana jettaa jedhee gaa'ii yeroon koo ga'eera yeroon kee hin geenye yeroon kee ganaadha yeroon kee ganaadha. Yeroo sanatti immoo waan waliif gallee taasisuu qabnudha. Inni kun rakkoo hin qabu. Garuu immoo dubartoonni baay'eenis abbaadhuma manaa isaanii biratti da'u kan isaan da'anii. Yoo barbaaddetti immoo ta'e haadha koos siifan fidaa. Obboloonni koos jiru anis immoo jira. Ani waan hundumayyuu gochuudhaaf homaayyuu natti hin ulfaatu. Yeroo haati koos deessu yeroo obboloonni koos da'an bukkee tureera nan beeka. Gaafa inni jedhuuni lakkii hin ta'u ani waan baay'eetu jira jennaan. Ishii immoo yeroon kee ganaadha hoo jalatti sixxeet immoo deemta jennaan hin ta'u. Hin ta'u jette mikinaata fidattee dhuftee jechuudha. Ajaa'iba dinqii dhugaa rabbii jechuudha. Ani koomentii namoonni barreessaniif iyyuu seenii dubbisaan ture jechuudha. Na dhiisi baqqaa keessaa bayii baqqaa jechaanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa dhaqee namni gaafa waan namni wayii itti siquu barbaade maatti siqxu gidduu keenya baa jireenya keenya gidduu baay'eetti gaafa immoo namni immoo dhaqee immoo
jireenya ishii gidduudha ammoo bahee immoo abbaa manaa ishee ofitti sissuun barbaaddu wajjin haasa'uun barbaaddu nagaa gaariiyyuun gaafanne dhugaa dubbachuudhaaf innaa shabalama maal jetteeni waan ta'e jetteeni bindoo makiidhaan jechuudha na ammatti seensa cabbattee isa kana sutuma jetteetti wanni jettee jechuudha maali diina keeti immoo bakka balleessira jedheem waa meeqa siin jedheem isa biraanis immoo obboloonni kee waa baay'ee taasisaniiru jennaani ati dhuftee balbala reebnee balbala irratti caccabsite jetti isa ofishiiti maal footati duriyyoota waxaxoota biraa jalqabasaa jechuudha si balleessaa qabama Abrahaam mitim iddoon taanetti baqatteem warra safuun been warra gaalli malakka ta'een beenne biratti jechuudha achi jechuudha dhugaan siin jedhatama hakkam godhattee har'a dhugaa waaqanaa arsite jechuudha naaniyyuu jechuudha hoo amma kun mikinaata ta'eefi jira jechuudha nan deema samuna kana jette samuna kana nan deema amma bakka buttaa jiraa deemuudhaaf jette jechuudha ajaa'iba dinqii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha na ta'uu hin qabu eessayyuu deemtu maal jechuudha roottaa gara manaatti deebi'i jedhee marginillee kadhachaa ture gara manaatti deebi'i jennaan immoo isa immoo gilbitti goote immoo armee koo biraan deema jette immoo isteet immoo akkas jette immoo yaada biraa fidde jechuudha ati waanii toora galfattee asooftu yookiin immoo imbi waan jettu hin qabdu ati sanumadha ammas yooni dayeen immoo ganama manicha keessattis immoo dayeen ganama cafaa namaatu na rakkise dura nan deema armee koo biraa deebiteet immoo yoo maaltu mucafaa na rakkise ani si amaneen galuu jennaani borus sanuma taata jennaan Abrahaam immoo har'a jiraachuu koon beeka malee boruun jiraachuu koon beeku jedhe har'an beeka malee jennaani borus sanuma ta'a jechaa jirta kaatii irraan deebi'a osoo hin taane sanuma keessan jiraadha jechaa jirta kaayati jetteen jechuudha na qo'ani kan hin jedhu roobeelletu akkas jedhe dhaqiitii akkas deebise dhaqiitii haaruu haa gubatu ammas gube siin jedhee si ergamooyyi akkamin siin jedhe dhugaadha immoo Abrahaam biratti otoo ati galtee deesseetta ta'e hin midhamtu roota ilmi namaa immoo ilma namaati dhugaan siin jedha sa'aatii 24 mulu cubbuudhuma hojjechaa oola cubbuu keenyaaf immoo araara kan nu godhu uumaadha qulqulluun lafa kanarra hin jiru dhugaan siin jedha qulqulluun hin jiru simmi amma miidiyaa irra sila jirtaniif wanta baay'ee sila ta'eef malee mee jechuudha guyyaa akka barbaade ta'aa oolee haadha manaa isaatti galgala qulqulluu fakkaate kan galu baay'eetu jira jechuudha fageessi yaade dhugaa siin jechuudhaaf ani cikichikii dadhabee ani yaaddee ani siqiqiin gubadhee suna siina waamaa kun achiina waamaa kinooriyoonni koo jiru nama siifan fidaa jennaan namnati birriin qaxartu nan fayyadu manaan godhuetti mee maayettu mee kana mee warrumti ruuta qabsaa jirtanii irratti bilbilaa yookiin kadhadhaa fi gatii baasatti soomaaf sagada qabadhaati jechuudha akkam akka ta'uuf jettu hin beekamu namni akkattiin sidhe nama faan akka waliin agarre hin barbaaddi eeddammoo akkas ta'e immoo maaliif ittiin galleree maa wajjiniin hin taane gaaddisaaf hirkoo maali dhanna talatti dhaabattee sirreessitu maal goota la dhaabbattee mee umtuu ala dhaabbatamee sirreeffamuu hin danda'u roottaa deebi'i innaa booda baqqaanii kana caalaa sa'uu hin danda'u umas gochuu hin danda'u jettee achi kuttee jirti jechuudha hoo maali ji'amma kanaa addababayii miidiyuuma irratti wixwixwixwix abboo haadha mana abbaa manaa ofii jechuudha dubartiin mee sirreeffatti dhugaan siniin jedhe dubartoonni mee caatii keessaayyuu guttutanii baasu miti dhugdoota meeqame dubartiin mee iddootti deebistee dhugaa rabbii hedduuta waa'ee haadha manaa isaanii jechuudha akka alaabaa biyyaatti labalabee deema waa hedduu keessaa jechuudha Abrahaam immoo suusiin qabu jedheera isa wayyaa kan jetteettiin jeeruu darbee jechuudha ta'uun qabu dhugaan siin jedha si qoccaan hin boru
Ishiin itti ishiin deemtee ani sitti meeraa situ nan dhageenye malee ishii dura amansiisii kootu jedheen ture. Ishiin gara manaatti deebi'uu hin barbaaddu calli jetteeti. Kanaafiyyuu akka barbaadde haa taatu waan barbaadde haa taatu gadi dhiisi. Kanaa booddee eenyullee haa ta'u eenyu waa'ee jireenya kootii keessa sin hin galchu. Jireenya koof anaaf ana